Yooyaa ashama harka fuune uummanni Oromoo idil addunyaa kanarra jirtani kun OMN qophii addaati. Egaa obboleessa keenya kan as Minnesota magaalaa Lakkuu keessaa nu jalaa dhabame san barbaaduudhaaf hawaasni keenya asitti walitti qabame. Egaa akkuma argitan kana hawaasni keenya qalbiin isaanii cabee jira. Namni kun nama gaarii abbaa ilmaaniiti. Nama wajjin waldhabbii hin qabu. Hawaasni hundi akkuma argitan ragaa baafii jira. Kanaafi ummanni keenya idil addunyaa kanarra jirtan akka ummata kana cinaa dhaabbattanii nama kana barbaadan akkasuma du'aayiidhaan ummata kana cinaa dhaabbattan namni kun akka nuuf argamu isiniin jechuu barbaada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daawwattoota keenya guyyaa addaa wanni asii walitti dhufnee fi obboleessi keenya soddaa keenya Ahmad Abdulqaadir Abdurrahmaan Luugii as biyya Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis halkan harbaa guyyaa dheengaddaa juun guyyaa 5 halkan sa'a 10 fi daqiiqaa 25 akkanatti manaa bahee haga ammaa hin argamne barbaada isaa deemu jirra. Afooshaanis asitti nu waamanii marii tokko taasisuudhaa fi yaada tokko mari'achuuf asitti nu waamanii abdeetii jirullee walii dabarsuudhaa fi asii walitti dhufne. Barbaadinsa itti fufnee jirra. Waraqaa maxxansuudhaan bakka masaajidoota, bakka waldayoota, bakka namni itti heddummaatu waan akkasii itti fufnee jirra. Gama qaama seeraatiinis warri bishaan keessa barbaadus har'aa jalqabanii toora sa'a 4 bishaan Mississippi kana keessa barbaadaa oolanii homaa hin agarree barbaadinsi kun haga guyyaa 4 irraa haga guyyaa 7 itti fufaa jedhamee magaalaa Lakkuu kana keessatti barbaadinsi itti fufee jira. Maatiin isaa ka biyya jiranii hadda biyyarraa ka'anii gara biyya Ameerikaa dhufaa jiranii baruun asiin seenanii inshaallah. Nutis barbaadinsa itti fufnee jirra, barbaadu jirra, du'aa'iin godhamu jira. Isinillee warri waan kana miidiyaa kana daawwattan eebbaan du'aa'iin nu cinaa dhaabadha. Dhaamsa miidiyaa irra deemu waliif dabarsaa, wal dhageessisaa. Eebbaan akka Ahmad Sheekh Abdulqaadir Haaji Abdurrahmaan Luugii argamee maatii isaa keessatti deebi'u du'aa'iidhaan nu cinaa dhaabadha, nu gargaaraa isiniin jedha. يعني أنقبوا أما فاسمرة تمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. For the OMN followers, viewers, today we're here for Ahmad Abdulqaadir, who is missing from our community from Wednesday, June 5th. The brothers, who is the member of our masjid, and he's backbone our masjid, and really also he's a father of 4 kids. And so far the community came out supporting, sharing his informations and searching for him as well too. Not only the community, also the neighbors, as well as also the law enforcement as we informed them. We asked at this time, inshallah, for all the OMN followers and others as well too, please share these informations among your family members, your networks, your colleagues that you know, that inshallah Ahmed comes back safe to his family, to his kids, and as well as this is a blessings 10 the 10 days of Dhul Hijjah, where supplications and bringing and prayers to Allah subhanahu wa ta'ala will be accepted. We encourage and we ask every one of you, inshallah, in these 10 days, please make supplications and ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring Ahmed back to our community, and we'll continue searching for Ahmed. And as well as also we'll ask every one of you, if you're available to give us your time, volunteers, inshallah. We'll have some big days, hopefully, where we will have everyone's come out and inshallah continue searching with us, and also please share this information with the rest of the people. Also, I just wanted to emphasize on the law enforcement, the sheriff, from starting today, they did some search on 35W all the way down to 46, and it was about 4 hours search, and there was really nothing
They didn't find anything, and they also reported to Ramsey County Sheriff to also do the search on their end, and they will continue doing search. And hopefully, they say the search will take a quite a few times because of the waters is a little bit bigger because of the rent. So inshallah, be with us and continue sharing this information. Come and support as well. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول أمين وعلى آله وصحبه أجمعين بليان كان هدو غلطوما هندي كيسانو أكا ميديا أرغتاني ويمين نيتي اللي هدو غلطوما أرغتاني فلو نقودو كيساني فانا ندوفتاني هواسا كيسان غارغارو فارغتاني نبيرد أباچو كيساني هدو غلطوما بليان كان هندي كيسانو akkuma san argitanii warri miidiyaa kanarratti nu argaa jirtan dhaamsa manu dabarsinu dhagayaa jirtan bakka jirtanitti miidiyaa makamuu gubbaa jiraadha rabbiin haa argamsiisu akka nu kadhatan isin gaafanna warroonni biyya Saudi jirtanillee du'aa hin dagatina nama kana argitanii nama gaariitu nu jalaa miliqe akka daddafee maatitti nu deebu akka isin rabbiin keessan nu kadhatan isinirraa barbaanna haadha fi abbaan illee abshira walumaan argitee barbaadaa jirra du'aa nu bira dhaabbadha hin argama inshallah kun abdii rabbirraa nu qabnu rabbiin daddaffitti argitee maatii isaatitti nu haa deebisuun hawwiitee namara hin deebi'allee inshallah huma hamtutti yaadina wanni rabbiin dalage argitee fatana maafi malee wanni takka wanni rabbiin nu miidhu hin jiru obboleessi keenya yeroo kaluu keessatti maatii isaatitti deebi'ee arguuf jirra isiniin jechuu barbaada kanarratti immoo jabaadha nu bira dhaabbadha ollaa kana warri jirtanillee warri miidiyaa gubbaa jirtan warri lafarra jirtan warri nuti wal arguu hin dandeenye asillee dhufuu hin dandeenye bakka argitanitti waan kana argitanii nu hordofa warri masjida keessa jirtan warri kollajjoota adda addaa keessa jirtan warri yuunivarsiitii adda addaa masjidoota adda addaa haayiskuulii adda addaa keessa namoonni karaa dhedheeraa deddeemtan warri argitee tiraanspoorteeshinii bifa adda addaatiin hojjettan karaa gubbarratti nama kana nu fotoon faca'ee jira nu laalaa nu mil'achaa argitanii ta'uun oolu jedhaati attiishin itti nu kennaan isiniin jedhaa galatooma jazaakumullahu khair wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي خيري إسان وحافظ وقام شورا ورقا وربي نهاتاس ربي بكم جراتو إسبيك نهم بينو ربي توكو شاتو بيكا ربي بكجرو نها ملسو ربي مرئت نها باسو ربي نها قام تشيسو ماتي كان اللي ربي نها قام تشيسو ركو مودت مرا دندأ ترنو غاري كل ما يصير أبسنه يوجن إرجاري ربين أبسن فتأكيسني ربين موت يدفين وهاجلت دفي ربنا وهاجلت دفي ربنا وهاجلت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور أولتي وري أما نبرة جرتنا ويمين غلطوما إسنجرا إيجاسي موتويو أبوليسي كنا كانوا برا ملكيتنين أجراتي بيا سديه أرجعتني سهنجرو إسا بربادو في مال إساتف والجنة ور أسرتي ميديا كانت أوتاتني إنجرتن أبوليسكي أكون أبوليسكين نتاهي إسنين لأبوليسكي سني أبوليس إسلامتي أبا إلمانيتي أكون غرانيا تسنين لي غرانيا warri ulamaa allee warri asirratti agartan warri masjiida allee kan mootii kollajii keessa jirtanillee kan karaa keessa deemtanillee warri miilan deemtanillee warri waan bakka hundaa dhayxan akka isa nu laaltan fotoon isaa bakka hundattuu maxxafameetiin jira akka nu barbaaddanii akka nu gargaartanii rabbii ka deebisuu rabbi nu haa galchuu jenna ka karaa biraatiin himmootuyyuu du'aa'iin ji'a kana keessa kadhatan rabbi namarraa qeebalaa bakka jirtanitti ulamaa'in masjiida keessatti warri mootuyyuu makka jirtanillee warri madiinaa jirtanillee akka nuu kadhattanii obboleessa keenya gargaarsa rabbiitiin manatti akka nuu deebi'u maatitti akka nuu deebi'u akka nu gargaartan du'aa'in akka rabbiin nu gargaaru akka irratti nu goota isin gaafannaa gara biraatiin immoo obboleessa keenya rabbi nu haa galchuu rabbi nu haa gargaaru yaa rabbi nuu galchi yaa rabbi nuu galchi كأومسه كمان الإباسه يا رب نوغلج يا رب نوغلج يا رب نوغلج أحمدين إجول لي سات يا رب نوديبس
يا واحد الأحد نو ديبس يا فرد يا صمد نو ديبس يا ربي سمي نو ديبس يا ربي دتشي نو ديبس يا ربي نو ديبس يا ربي نو غرغاري يا ربي نو غرغاري غلطوما mee faamilii keessaa nama tokko tole maqaan kee eenyu isaaf maal taatamee dursa ani Xahaa Saamiruu jedhama obboleettii tiyya fuudha inni soddaa kenna tole namni kun aara qabaa mee akkami akkaataan badiinsa isaa kun mee akkami mee hawaasa keenyaaf ifa godhe hammeenya isaa itti agarre nama hojjetatu ganama yoo bahe hojii deema masjiida deema mana isaati wanni nuti isatti beeknuuni nama nagaa ta'uu isaatiin isa beekna malee hammeenya akkanaa wanni hagana isa taasisee wanni hagana isa dhabamsiise waan kana waan san jennee dubbachuu irraa waan nu dhibe kanaafuu hammeenya ittiin beeknu nuti gaarumina isaatiin itti beekna akkana badee dhabamuun isaa nu firaajii nutti ta'ee jira. Akka miidiyoota garaagaraa irraa arginutti bilbilatee dhaammatee waan jedhamu tokkotti jira. Yeroo dhaammatu kana mee bifa akkamiitiin dhaammate waan kana waan irraa quba qabdu qabda? Yaa mana obboleettii teennaa xiqqoo Badriyaa jedhamtu dhaqee achi iraata nyaatee buna dhugee dhaamsa tokko firiijarra kaa'ee biraa deeme. Yeroo biraa deemu mana dhaqee bilbila ishii irratti dhaamsa tokko firiijarra kaa'ee laalii jedheen. Amma ilmaan tiyya jedhaa emotional ta'a akka waan nama boohuutitti bilbila narra dhaamsee jette san booda yoo isin deebitee bilbiltu hin kaastu sana booda nama ollaa jiru Muhammad Nuur innis ka obboleettii fuudhoo as jira isatti bilbiltee nama kana naan jedhee bilbila narraan kaasu dhaqee ilaali jetteen innis dhaqee yoo laalu balbalti banaadha namuun Ahmad yoo jedhee barbaadu hin jiru so hin jiru jedhee isitti mee isiin san booda dhuftee namni yeroo sanitti dirmate yeroo san dhufe hin argamne jechuudha so dhabamiinsi isaa maa'iin isaa haasofni isaa kan inni yeroo san maatitti dubbate isa kana jechuudha. Torbaan darbee dura osoo hin dhabamin dura namni inni wal dhabbii qabuun ka ati beektu yookaan ollaa yookaan immoo maatii keessaa wanni ati beektu jiraame? Hin dhageenyellee hin beeknullee namni inni nutti himatellee hin jiru haga ammaatitti wanni nuti dhageenye takkallee hin jiru innis nama kanaa wal dhabe yookaan nama kanaa hojii aarii qaba jedhee namni nutti hime hin jiru kanaafuu quban qabnu hin beeknu irraa. Tole kara isa barbaacha gochaa jirtaniin mee gara Minisootaa keessatti barbaachi godhamaa jiruun maaltu jiramee waan kanarraa ifa nu godhe hawaasaaf akka ifa ta'uuf? Barbaadinsa isaa keessatti guyyaa sanirraa jalqabee miilaan konkolaataan social media irratti dhaamsa addaa dabarsuudhaan waraqaa ammoo bakka hundatti bakka sila barbaachisaa jedhamu bakka masjiidota jiran amma guyyaa irraa fakkeenyaa fi bakka masjiid 63 magaalaa Minisootaa kana keessa jiru keessatti akka maxxanfamu nama assaan itti goonee adreesaa fi suuraa isaa eenyummaa isaa ka garsiisu waraqaa fuunee namni fuudhee deemee akkasii maxxansee nutis maxxansinee ummanni masaajida Tawfiq Islamic Center galatooma isaanii jechuu barbaada nu cinaa dhaabbatanii akkasitti nu gargaaranii maxxansan jechuudha. Gara social media gara miidiyaa birootiinis Oromiyaa 11 miidiyaan birootis nu bira dhufee dhaamsa kana hawaasa bira nu geessee jira. Namoonni isa beekan yookaan ammoo dhagahan yoo karaasattis argan taate yoo fiizikaal isaatis piikchar irratti ilaalanii ka argan taate akka nuuf himan achirra dhaamsa keenya dabarfannee jira. Gama qaama mootummaatiin poolisa beeksisnee jirra warri poolisaa sa'a 24 booda malee waan takka godhuu hin dandeenyu nuun jedhanii guyyaa sa'a 24 gizee dabarsinee itti dhufne hojii isaanii jalqabanii nama assaayin godhanii hojii kana itti fufee deemee waan kana jala qoratu nuuf assaayin godhamee jira jechuudha. Har'aas itti deebinee waan sana akka itti fufsiisamu waan hir'atee itti guutamee guyyaa amma wiikendiidha guyyaa isniina yookaan wixata irraa jalqabee barbaadinsi barbaachisaa ta'e akka godhamuuf godhamaa jira jechuudha. Gama birootiin karaa community waldaa Tawfiq Islamic Center fi amma safooshaan kenna warra karaa keeriitiin isaan dubbifamanii barbaadinsa bishaan keessa warra dooniidhaan guyyaarraa sa'a 4 barbaadamu magaalaa Minneapolis fi St. Paul jidduu jiru barbaadinsi itti fufee jira jechuudha. Guyyaa 4 irraa haga guyyaa 7 guyyaa 8 wanni kun akka itti fufu sunillee nu himamee jira sunis jalqabamee jira jechuudha. Gama dandeenyuun waan dandeenyu hundaan dabarsuudhaaf barbaaduudhaaf
tattaaffii godhaa jirra mannis nu cinaa dhaabbataa jiranii nutis barbaadu jirra rabbi akka argamsiisu du'aa'ii akka namni marti nu godhu haga danda'u waan beekuun akka namni hundi nu cinaa dhaabbatu dhaamsa keenya dabarsine jechuudha. Tole barbaachi isaa kun koreen ijaaramteeti barbaadaa jirammoo akka koominiitiitti immoo akka afooshaatti immoo akka dhuunfaatti namiyyuu kophaa barbaadutti jira. Barbaadinsa nuti akka maatiitti barbaadaa jirra. Itti aansinee akka afooshaatittis wal ijaaramnee dhaamsa gara afooshaatiin illee akka nu dhufu godhamee deemaa jira. Nam tokko amma fakkeenyaaf Biraazar Ahmad Musaa gama afooshaatiin inni godhamee gara masiidaatiinis inni godhamee Executive Director of Tawfiq Islamic Center waan ta'eef karaa isaatiin akka godhamu nullee hariiroo isaa wajjin godhannee akka maatiitti godhamee jira. Yeroo ammaatii fi kun ammoo gara qaama seeraatiin jechuudha. Biyya seeraa keessa jirra. Warri seeraa ammoo akkaataa isaan beekaniini akkaataa itti adeemamuun karaa saniin barbaadu jirra jechuudha. Koreen biraa cinaa kanaan adda jiru hin jiru. Tole galatoome mee waa'ee maatii isaa waa'ee ijoolleen isaa akkuma miidiyaarra dhagaa jirru kana gama as Minisootaatti imalaa jiran waan jedhamu dhageenya mee waan kanneen irraa ifa nu godha. Waggaa tokko dura isaatu fuudhee maatii haadha warraa isaatii fi obboleettii teenna ilmaan 4 wajjin biyya geesse afaan haa baratanii aadaa baratanii biyya san keessa jiraatan qilleensa biyya sanis haa baran jedhanii haa baran jedhee ijoollee asi dhalatan biyya geesse waggaa tokko achi jiran ofii geesse. Egasii boodaas deebi'ee dalagatee baatii Ramadaanaa dura biyyatti deebi'ee isaanii wajjin Ramadaana dabarsee Ramadaana booda as deebi'ee ammaas maatiidhaa tikeeta muree akka baatii Juulaa keessa dhufan taasisee jechuudha. Sunis guyyaan sun gaheen inni amma dhabame maatii ammoo tikeeta jijjiirree amma guyyaa boru dhufaa jiran jechuudha guyyaa har'aa achirraa ka'anii. Tole galatoomee mee xumura irratti wanti dhaammattu wanti addaa yoo jiraate. Mudannoo akkanaa rabbiin isin mudachiisini sammuun keenya baay'ee dhiphatee jira dhimma kanarratti hirriiba dhabnee jirra akka maatiitti jechuudha. So kanaafuu isin du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbadha. Maatiin wal quba qabaadha. Taateen akkanaa dabree dhagahamaa waan hawaasa keenya keessatti waan akkanaa hin dhageenye yeroo duraatiif dhageenye. Wanni nu yaachisu kun akka rabbiin nurraa fuudhee Ahmad rabbiin nagaan fayyaa guutuu maatii isaa keessa akka deebisu du'aa'ii namni martinuu akka godhu waan danda'u namni hundi nu cinaa akka dhaabatu dhaamsa kiyya dabarsaan galatoomi siin jedha. Tole galatooma. Tole Sheekh Ahmad mee waan itti dabalattee yoo jiraate. Wanni itti dabalannu hedduullee hin jiru akkuma obboleessi keenya booxaa hanjee bakkuma jirtanitti namni cufti inshallah information kana walii qoodaa walii dabarsaa bira dhaabbannee inshallah bakka silaa itti nu erkan bira haa dhaabbannu hawaasni keenya community akkasi commando OCM hawaasni keenya sabaa fi sablammoonni especially warri Oromoo ta'an magaalaa Minnesota keessa jirtan information kanallee qoodaa yeroo takka takkallee qoodati bakka masgiidatitti volunteerly bakka waan silaa warri bakka sila faamiliin itti nu erkan bakka sila faamiliin dhaqxaniitiin nu gargaara yeroo teessan nu kennaa jedhan dhufnee akka gargaarru sanumaan isin dhaama inshallah warri yeroo qabdan koottatiiti taayimii keessan inshallah nu gargaara isin jaa. Tole mee dhaamsa addaa kan xumuraa. Bismillah sallallahu alaihi wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanni nu dhaammannu amma Ahmadiini ummatatti gon dhaammannu sila nu jala deemee dhabne ijatee na jala fagaatee ka jennu rabbiin kaluu kaleessuu hin dandaya ummatatti wan dhaammannu isin muluunu yoo dhaamsi kun bira gahee warri doktorallee warri hospitaala keessa hojjetanillee warri iskuula keessa dalaydanillee namni Oromootillee warri biraatillee akka nu gargaartan balantarii barbaannaa masjida Tawfiiqitti dhuftaniitiniin Ahmadiin qunnamtanii akka nu gargaartan akka nu wajjiin dhaabattan akka isanuuf barbaadanii nu argamsiiftan jenna gara guddaa rabbi nu gargaaru du'aayi akka nu gootanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tole hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkuma argitan hawaasni keenya bifa argitan kanaan akka qalbiin isaanii cabee barbaacha guyyaa 3 akkasitti jirani. Egaamee rabbi haa argamsiisu bakka jirtan hundaa du'aayiidhaan mucaa kana bira dhaabbadhaa isiniin jecha qophiin keenya kan ammaaf jenne asumarratti raawwannee jirra. Galatooma nagaan tura.